Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harkafuune warroonni hordoftoonni amantaa bira jira jirtu isiniin jecha hordoftoonni Oromtittiitu baga jiraatanii baga sa'aatii kana geettan isiniin jecha. Hayya arra maal qabattee dhufte yoo jettanii arra wanni qabadhee dhufe waa'ee hijaaba amantii kiyya kaniineen an lubbuu kiyya caalaa jaalladhu hijaaba kiyya kaniin waan qabu caalaa jaalladhu jechuudha. Waa'ee isarraa dubbachuu deemaa jechuudha. Innis maal yoo jettanii biyyattii Itoophiyaa jedhamtu abaaramtuu tana keessatti yeroo hundumaa amantii keenya kana irratti duulamaa jechuudha. Garuu haga ammaa wanni ummata amantii keenya kana irratti duuluuf galuu dide amantii keenya lubbuu keenya caalaa akka jaalan waan hunda caalaa oromummaa caalaa jireenya keenya kana guutuu caalaa waan amantii keenya kana ol jaalan waan akka hin qabne beekuu dhabuu isaaniitiitu na ajaa'ibaa jechuudha. Namni waan lubbuu ofii tanarra jaalatu jecha lubbuu ofii tana kennuun hin ulfaatu. Kanaafiyyuu hijaabas ni uffanna, barumsas ni baranna. Hijaabas ni uffanna, barumsas ni baranna. Bakka kamuyyuu ni geenya jechuudha. Inshaallah rabbitu nu wajjin jira. Kanaafiyyuu warri hijaaba irratti yeroo baay'ee kanaafuu jechuudha waan beekuu qabdanii firaas ta'ee diinnis amantii kanarratti namni lubbuu ofiitu dabarsee akka kennu beekuudha. Tokkoffaa irratti lammaffaa hijaaba baasanii jiraachuun nama hin jirre biyya san keessa nagaa waliin jiraanna yoo jedhame namu amantii walii kabajee waliin jiraachuudha. Amantii namaa tuttuqaa nagaa barbaannaa jechuun kijiba jechuudha. Kun kijiballee kijiba guddaa akkasii isiniin jaa hordoftoota kiyya. Hijaabni keenya nuuf haa kabajamu, hijaabni keenya nuuf haa tikfamu, amantiin keenya nuuf haa kabajamu yoo jennu wajjin kottaa amantii keenya itti amanaa osoo hin taane nuti amantii keenya kanarratti yoggaa jiraannu dhuftanii nu tuttuqinaa hijaabanaa ta'uu masgiidanaa ta'uu homa fedheenu jechuudha. Waan amantii keenya ilaallatu numa ilaallata malee warroota amantii biraa hordofan hin ilaallatu jechuudha. Nutis akkuma san amantiin keessan hin ilaallatu. Waan isin gabbartan waan isinitti amantan dhufnee tuquuni shari'aan keenya irraa nu dhorgaa jechuudha. Akka shari'aa islaamatti amantii nama tokkootu tuqu irraa nu dhorga. Kanaafiyyuu akkuma kana firiidamii walii kennanii namu amantii ofirratti kabajaan naamusaan akka jiraatu fedha ofii argatee waan barbaadu argatee waan amantiin isaa itti ajajjee godhee jiraachuu mirga guutuu akka qabaatu kanarratti hojjetamuu qaba. Warri amantii keenya tuttuqu dhaabbachuu qaba. Masjiida diiguun haa ta'u yeroo baay'eedha deddeebi'ee jira. Hijaaba uffatamee baratamuu hin jiru. Dhugaa yoo dubbanne ani yeroo ijoollummaa kiyyaa dhugaa yoo hin dubbanne amantii kiyya kana baay'inaan argitee niimaa isaa kana haalaan akkatti keessa gadi bu'ee hin beekun ture. Yeroon barumsa baradhutti jechuudha. Hatta shaashii mataatti uffannee barachuu nu dhorgaa turanii jechuudha. Yeroo meeqa mana barumsarraa ari'amee yeroo meeqa nurraa guuranii nurraa gubanii waa meeqa nu godhaa turan jechuudha barsiisonni kun. Wanni isaan kana godhaniif eddanii jibba amantii keenya kanaaf qabanii waan jiru har'a natti dhagahamaa jira jechuudha. Kanaafuu bakki irratti isaan akkas nu godhan kuni ganda baadiyyaa waan ta'eef dhageettii wayiitu hin jiru. Waanuma isaan godhan san godhuudha. Waanuma khalaas namni isaanitti dubbatu hin jiru. Ijoollee baay'eedha ijoolleen sababaa sanii barumsa dhiiftu yeroo sanitti jechuudha. Amma alhamdulillah jireenyi gaawwanni hundinuyyuu ifa ba'ee jira. Namuu diiniifillee seeraan baratee jira. Namuyyuu diiniifillee waan ta'e baree jira jechuudha. Gisee sanitti immoo namoonni haadhaan diiniifii kana beekanii waan diiniifii kana waan argitee amantiifii kana seeraan beekan jechuudha. Barumsa hunda gadhiisantu jira. Naannoo immoo amantii kan keetillee osoo sirraantuu inni itti baratamu numa jira jechuudha. Itoophiyaa tana keessa jechuudha. Naannoo tokko ijoolleen baay'een naannoo akkasii sanfaa deemtee baratti. Ijoolleen gariin immoo barumsa sanuu gadhiiftee ofirraa deemti. Keessafuu bakki wanni kun baay'inaan itti baay'atu amma gaanuma gurguddatte malee duraaniif ijoollee baadiyyaati baay'inaan kanneen shaashii uffatuu dhoorganii uffata shari'aa uffatuu dhoorganii turan jechuudha.
amma alhamdulillah namu diinii fi baree jira. Amantii fi namni tokko dabarsee ka kennu hin jiru. Kana beekanii hijaaba irraa taa'uudha, hijaaba dhiisuudha, warra hijaaba uffatu kana tuttuquu dhiisuudha jechuu kiyya. Yaani waan biraatti isinitti hijaaba dhiisuudha jennaan hijaaba darbuu miti, hijaaba miti. Duraayyoo jilbaaba qofa uffanne amma akka niqaaba itti dabalannu nu godhaa jiranii jechuudha. Warri duraan niqaaban uffanne amma gara niqaaba, warri duraan hijaaban uffanne amma gara hijaaba. Namni tokko gaafa dhagaa sitti darbe wanni harkaa qabdu kun waan jabaa ta'uu si agarsiisa. Argite nama ofii olii namni arga malee nama ofii gadi namni hin argu. Amantiin teenya amantii rabbiin nu filate, amantiin islaamaa amantii irratti dhalanne. Akkuma irratti dhalanne rabbiin irratti nu haa addunyaa tanallee irraa gaafa deemu nama kalimuma tanaan addunyaa tanarraa deema. Akkuma niqaaba uffannee har'a niqaaba keenya babbareenu kanatti akkuma kanatti osoo jirru nama fuula rabbii dhaqu rabbiin haa taasisu. Warri duraan niqaaba hin uffanne niqaaba uffatu, warri duraan jilbaaba hin uffanne amma gara jilbaabaa dhufuudha. Inshaallah fedha rabbiitiin diinii kana rabbiin ufiif tiffata. Warra diinii kana bira dhaabate immoo rabbiin gandalachuutu isa gammachiisaa jechuudha. Addunyaattis akhirattis keenyataan isa gammachiisaa jechuudha. Kanaafiyyuu amantii keenya hin tuttuqinaa, hijaaba keenyas jilbaaba keenyas hin tuttuqinaa. Kuni numa qofa ilaallata malee warra argitee amantaa biraa tokko hin ilaallatu jechuudha. Kanaafiyyuu immoo dhugaa yoo dubbanne hin argita yoo ta'e yeroo ramadaana gizee akkasitti gizee soomana furu hafxirri soomana boombii akkasitti darbamu san dura dhaabataa ture jechuudha. Warri amantii islaamaa dantaa hin qabu. Gaafa iidallee jechuudha salaata iidaa irree masqalatti imamaa irratti hin salaatamu gaafa jedhamsanillee ummanni islaamaa dantaa lubburraa kan qabne uma dabre kana of duuba deddeebanii osoo ilaalanii sila yaadatanii sammuu fi keessatti waan kana yoo goone akkamii ummanni kun akkam tayaa ummata dantaa lubbuu ofiitii hin qabne jechuudha amantii irratti. Maaliif jennaan waan isaan dura jiru waan boru argatan san beekan gaa. Namni irraan tana addunyaa tana irratti diinii fi tifaarasaa godhe galata boru rabbiin bira argatu beeka. Kanaaf taanaan immoo abbaan fedhee hojii amantii ifii tanaa irratti du'aa jechuudha. Amantiin nama biraallee laaftuudha jechuu osoo hin taane nuti amantii nama tokko tana jabduu laaftuu jechuu miti. Nuti waan itti amanne diinii keenya kan rabbiin nuuf kenne, rabbiin filatee islaama nu godhe immoo deebinee biraa waan biraa tuttuqnee waan biraa keessa hin seenne inshaallah waan rabbiin keenya nuuf laaffise dalaynee rabbi wal ga'uu barbaanna. Kanaafiyyuu warri amantii keenyaa tuttuqxan nurraa dhaabbadhaa. Shamarran keenya hijaaba warri uffatu gara niqaaba, warri niqaaba uffataan turre immoo warri jilbaaba uffataa hin turre gara jilbaaba fi niqaabas akka dhufu abdii qabna inshaallah. Nuti dhaloonni bara kanaa jechuu diinii keenya guddifnee jajjabeessinee babbareechifnee ilmaan teenyallee achi gahuu qabna. Isiniin jaha hordoftoota kiyyaa warri amantaa biraa hordoftanis waliif haa kabajnu isiniin jaha. Diinii keessan nutis tuquu dhabu isinis keenya tuquu dhabu irratti wajjin ollaa nagaa taanee Oromoo tokko taanee jiraachuu dandeenya. Bakka immoo diinii keenya tuqanitti Oromoo miti haati teenya yoo kanneen amantii biraa hordoftee diinii keenya tuqxu taate haadha teenya saniif hin obsinu, haadha teenya saniif sabrii tokko hin qabnu jechuudha. Wanni haadha ofii caalaa jaalatamu hin jiru. Haadha teenya maan taane karaa diinii islaamaatiin karaa diinii rabbiitiin nutti dhufte taanaan haadhuma teenya fuuyyuu hin sabarruu jechuudha. Akkasitti nu beekuu qabdani. Akkasii obboleeyyan teeyyaa rabbi waan ofii jaallatu waan ofii jaallatu nuun haa jaallatu, khayrii dalaguu nuuf haa laaffisu, amantaa tanarratti gadi nu haa dhaabu. Wallaahi egaa akka borullee ittiin milkoofnu warra as gubbaa qofatti na argeef dalagu rabbi nu taasisini. Wanni hundinuu akkaataa ofii qabdi. Wanni hundinuu akkaataa tariiqa rabbiin ittiin ajaje yoo dalagame galma gayaa, yoo akkasiin dalagame itti irraa milkaa'uudhaan abdiidha malee akkanumaanii miti. Warra afaan qofaan fakkeessu rabbi nu taasisuun isin jaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya isiniin jaa. Kanaala kiyya kana subscribe, like, share naaf godhaa.
akka jechuudha. Moon illee duraan ta'ee ture narraa kaafatee ture adabbii jala jira. Isiniin jaa hordoftoota kiyya. Mee chaanaalli kiyya kun akkanaa guddatu gara Itoophiyaa kanas fuulachii deebi'een jira. Galeen gaanillee warra ijaaba irratti dhiibbaa godhu kanaanillee dura dhaabbachuuf gaafan galee inshaallah fedhii rabbiitiin. Rabbiin nagaan biyya namaa tana keessaa nu haa galchuu naa fi warra akka kiyyaa kan biyya namaa keessa yeroo dheeraa turee fi biyya namaa kana keessatti biyyi isaa hawwii itti taate hunda jechuudha. Wallahi rabbiin nu haa laaffisu umrii jabaattee kulli isin jaa walaa jajjabeessanuu sabskiraayib. Akkasii hordoftoota kiyyaa rabbiin biyyattii tanallee rabbi nagaa haa godhu. Sagaleellee isin irratti dheeressee sabskiraayibii fi laayikii sheer godhaa isiniin ja'a. Waan biraa hoomaalaa isiniin ja'ure. Obboleeyyan kiyyaa warra amantaa musliimaatiif wanni hin dhaamu diiniin keenya kun maal akka ta'e jechuudha. Haa barannu wanni hundinuu erga barannee booda jechuudha. Erga barannee booda waanni kun diiniin keenya kun maali isaa akka ta'e jechuudha. Maalummaa diinii keenya kanaatu iyyuu haa barannu. Warroonni tiktook irraa asuma immoo hatta yuutuubii kanarrattu chaanaaluma kanarrattu jechuudha. Warroonni addunyaa tanaaf fiidan jechuudha. Wallahi obboleeyyan tiyya dheengadda munaa jechuun munaa haa fudhannuumi. Wallahi munaa mi amma isiif garuu wanni isin dalagdisu waan xixiqqoodha. Garuu immoo wanni sun har'a baay'ee hedduu isii fayyade jechuudha. Wallahi yaani viidiyoolee harka kiyyaan isirratti dalaguu hin dandeenye. Maaliif jenna wallahi yoon inni viidiyoo isii argee mimmaanuma qabachuu dadhabe jechuudha. Rabbi rahmata isiif haa godhu. Guyyaan isii dhaqqabe kunillee akka dhaqqabu beekuu qabna. Warroonni tiktookii jala yaanu tiktookii jala oollu warroonni asuma immoo chaanaaluma kanaa guddisuuf chaanaaluma kanaaf fiinnu jechuudha. Wallahi chaanaalli kiyya kuni fakkeenyaaf amma chaanaalli kiyya kuni yoon fakkeenya chaanaaluma kiyya kana fudhe chaanaalli kiyya kun moonii ta'een ture jechuudha. Garuuyyuu waan dogoggora waan hin balleessin beeku viidiyoo tiktookii kanaan gadhiisu ture. Adabbiin irra ka'ee dolaara keessa jiru wajjillee badee jechuudha. Garuu barumsi hore diini rabbii yoo baranne hore. Akkasii hordoftoota kiyyaa inshaallah rabbiin abdii jabaatti kulliin hundaaf wala barumsa irratti haa jajjabaannu isiniin jaa. Barumsa kamuu haa barannu. Namni waa hunda beekuun hedduu barbaachisaadha. Wanni ati beektu guyyaa tokkoof si rakkoo tokko keessaa si furuuf si fayyada. Masalan afaanuma loqoduma kanaa yoo fudhanne maashaallah tabaarakallah wallahi uummata Oromoo kanaan irraan kaase jechuudha. Meelaadha jabaa keenya kuni afaanuma baay'ee beekan jechuudha. Namoonni keenya warroonni gurguddaan jechuudha. Warroonni amma nu dura jira warroonni miidiyaa kanarratti dhageettii qaban fakkeenyaaf amma kanuma akka Jawaar kana fa'aa fudhannu afaanota meeqa beekan jechuudha. Uummanni Oromoo kanaanii wallahi hedduu takkanii quuddeef maaliif yoo jettanii amma saba Amaaraa yoo fudhanne sabni Amaaraa osoo si qala jetteeni afaan Oromoo kana hin beekanii jechuudha. Afaan kana baruu dhabuun isaanii maaliif hiree? Maali sababni isaa yoo jenne sababni isaan afaan kana baruu dhabaniif tuffiidha. Tuffii afaan biraatiif qaban tuffii waan biraatiif qabaniif jecha afaan kana baruu dhabanii jechuudha. Amma gizee wayii Jawaar ijoollee yoo wajjin kolfanii maal nama jala qabdi bayitti malee saree jalliqanii jee barreesse afaan isaa kana hin turjumaanan tokko hin turjumaana fi turjumaanuma kanaa loqoda caccabsee turjumaanaaf jechuudha. Amma osoo nama keenya taate warri ustaaz raayyaa fa'aa fakkeenya yoo fudhanne ustaaz raayyaa fa'aa warra gurguddaa kana dhiisii ijoolleen mana xixiqqoo warrummaa nama chaanaalaarra waliin dalagnu xixiqqoommaan tunuyyuu afaan Amaaraa meeqaatamtu beeka afaan Oromoos afaan Amaaraas beekan jechuudha. Garuu sabni Amaaraa bakka kanaanii boodarra jira dhumarra jira jechuudha. Kanaafuu rabbi haa laaffisu khayrumaa fidaa.